PP maaltu ijisiise olola ajaa'ibaa gadi dhufte jechuudha. Jaawar Mahammad birrii tiriliyoon allakaawamtu fannoon kafaltee fi bakka dubbiin tunuddi irraa kaateen isinii himuu deemaa jechuudha. Dursa gaafa Dr. Angaasaa Ibrahim Gabbahee abbootii gadaatiif sagalee ta'u miliyoona 3 amaarri kafaleetiif Gabbahee sigale Gabbahee mootummaa Oromoo diiguu deemaa jedhanii haasawanii jechuudha. Itti aansuudhaan Jaaltaayyee Danda'a Gabbahee. Jaaltaayyee Danda'a ugi Gabbahu miliyoona 18 kafalaniifi sigale miliyoona 18 amaarri kafalee fi Taayyee Gabbaasee hay yoo amaarri hangas kafalee abbaa gadaatii sagalee ta'e je yoo amaarri miliyoona 18 Taayyee kafalee sagalee ta'e je yoo amaarri miliyoona 3 kafalee hangaasaadhaan abbaa gadaatii sagalee ta'e je yoo amaarri tiriliyoona kafalee Jaawar Mahammadiin sigale ka Jaawar Mahammad tiriliyoona geessan ka Taayyee Danda'a miliyoona 18 ka hangaasaa miliyoona 3 hangaasaa kana akka duraatti geessitu Uwe, mee miliyoonuma 8 godhaaf ka hangaasaafis miliyoona 8 kafalanii faa jaa kaati qolii isaa hangaasaa kana. Jaawar Mahammad ammoo tiriliyoona godhani tiriliyoonaan kafalanii kafalteetii fi fannoon mootummaa Oromoo lafaa hay. Yoo amaarri numaatu sadarkaa tanatti abbaa gadaatii dhimmamee sigale abbaa gadaatii dhimmamee kan maallaqa namaa kafalu taate kan kafalee fi kan abbaa gadaatii sagalee ta'e ijuu taate amaarri kanuma lafee barbaadanii waa isin caala. Amaarri miskiinumaa fuudha abbatee oo akkana taanaan eega gartee Taayyee Danda'aatii miliyoona 18 kafalanii kan abbaa gadaatii ta'e sagalee ta'e hangaasaadhaa miliyoona 3 kennanii wallahi nama gartee isin ajaa'iba jettanii amma goota kiyya jettanii suuraa asirra ooftan afaan isaatiin namaan jee waan kana amaara ka gabbaa saaxilaa miidiyaa rabbaa akkana jaa jeeni sigale akkuma duraan baratan san sigale akkuma duraan eegalan san arra gabbaanii Jaawar Mahammad taraa duraa maaliin dhufan Jaawar Mahammad daldala eegalee muyyaalee fi Keeniyaa idduu sigale muyyaalee fi Keeniyaa idduu daldala deddeebisaa jira kana duraa qabne ganaa daldalliin jiru Jaawar tanaaf iyyaa jiran san Oromoon irraa fudhachuu diddee jechuudha. Amma garagalchaniiti Jaawar Mahammad maallaqa guddaa akaawuntii keessaa qabu mootummaan baafachuu dhorkitee mana gurgurate hunda mootummaan gartee dura dhaabbattee dhorkitee tanaaf iyyaa jiran tanaas irraa fudhachuu diddan amma tiriliyoona fannoon kafaltee mootummaa Oromooti gurgurachuu deemaa jechuun gabbaan yaa obboleeyyan kiyya yaa kazzaaba OPDO jechuun kazzaaba OPDO wajjinaanne hin beektu OPDO namni kun na gargaare hin beektu lal namni wahuma ifiitaaniin ummata qabsaa'ota madaalan jechuudha. OPDO jechuun maali? Wanni mee OPDO komantuma OPDO laalame maal si dhorkatan dachi si dhorkatanii kondomineemii dhabde komantiin isaanii tana gaafii Oromoo jallate maal gaafattee dhabde maaltu bade maaltu sirraa'uu qaba hin jiru isaan bira mee komantuma isaanii nama hunda nama Oromoo sagalee ta'u hunda jala deema anarraa eegali maal dhabde dachi Finfinnee dhabde maallaqa si dhorkatanii maaliif kana ja'an yaa obboleeyyan kiyya sirna kana wajji hojjennee garree meena dhageeffadha guurii gurraa fudhadhaan dhageeffadha sirritti OPDO na caalaa rabbiin isii uumee hin beeku waan isiin taate bakka isiin irraa uumamte an sirritti hin beekana dhageeffadha sirrittiin si himaa dhageeffadha wanni isiin akkana jettuuf OPDO'n guruupii saamichaa wal jaartee jechuudha kaayyoo takkallee hin qabdu namni wanni OPDO jooyin ta'uuf wanni OPDO'tti ida'amuuf jireenya jijjiirrachuu mana yoon qabaanne mana jaarrachuu birrii yoon qabaanne qaadhima gaariin fuudhu sigale kanaafi malee sabaan milkeessa hiishni kiyya akkam ta'ee isa yaachisa baankii kiyya keessa meeqaa jiraa isa yaachisa abbaan fedhe du'e abbaan fedhe jiraate abbaan fedhe buqqee abbaan fedhe gudeedame sigale kun isa yaachisu jechuudha kun isa yaachisu jechuudha uumamni OPDO maali uumamni isii maali wanni isiin irra jaaramte maali gara irra jaaramte jechuudha mee amata 36 hangam namicha aangorra jiru kana Abiyyiin baatutti OPDO'n aangorra jirti mee goota tokko kan OPDO'n himattu Lammaa Magarsaa irraa kaafe
mee gootuma tokko kan oppiidiyoon himattu naa hime oppiidiyoon shawaatis gartee eenyuun dhaadatti narraa hime Taaddasaa Birruutiin dhaadatti oppiidiyoon Arsiitii Waaqoo Guutuutiin dhaadatti oppiidiyoon Harargee Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadatti tajimmaa waan isin dhaadattuun hin beeku so oppiidiyoon hundinuu goota gartee wanni kanaan dhaadatti jechuudha gootaa hin qabdu maaliif goota hin qabnee jiina gaafa takka takkatti si deebisa kaayyoon qabdu goota qabaachuuf kaayyoo si barbaachisa galma si barbaachisa goolii itti galchuu deemtu barka galma jechuun bar amma taphattoonni kun hundi wanni dirree keessa kubbaa ari'uuf maali galma qaba bakka itti goolii dhiituu deemu qaba namni wanni gartee siyaasaa dalaguuf maali goolii qaba jechuudha tanatti bar oppiidiyoo wajji walii galuu dirne nyaadhaa quufaa bashannanaa dhawadhaa bashannana paartii teenya keessa kanaa jiraa hiraari naasayinaa siin jedhanii bar yaaboo namni buqqa'e yaaboo namni dhabame yaaboo namni kana ta'e yoo ati jette aboo nurraa hiraar dhiisi hanga jirtu nyaadhu siin jedhan si gale hanga jirtu nyaadhu dhugii bashannanii tabadaa na'u siin jedhan si gale amaara kana hunda indazaa na'u jechisiisi injooy godhi kanarra ijaaramanii jechuudha tanaafi isiin maaltu bade maal jallifne maal deebisu gaafiitam deebisuu dadhabne ummata kam dhageeffachuu dadhabne siin hin jettu yeroo hunda meelaale komantuma oppiidiyoo maal si dhorkatan maal dhabde dachi dhabde kondominiyeemi dhabde maarre dhabde si gale ja'aniiti gartee oppiidiyoon gartee kaayyoon isii waan garaa taateef garaa nama mataalti jechuudha wanni qabsaa'onni Oromoo marti wajji dalaguu dadhabaniif maali si gale wanni qabsaa'onni Oromoo wajjiin gartee dalaguu dadhabaniif maali jiina gaafa qabsaa'onni Oromoo kun Sheek Abuu Tarraa eegali gaafii qabna gaafii sabaa qabna gaafii akka saba gaafan hanga dhuunfat deebitutti gaafii gaafatamtee jira jechuudha gaafiin tun isii bira hin jirtu tana walii galuu dadhabe namni hundi namni wanni qabsaa'uuf bara oppiidiyoo biratti hoggii asii diyaaspooraan kun darsa guurratee shaantaa qabatee bira galu bar wahuma akka isaanii dalagaa barbaada dhufee fakkaate Ameerikaa irraa dalagaa dhabe Awurooppaa irraa dalagaa dhabe Kanaadaa irraa dalagaa dhabe Awustiraaliyaa irraa dalagaa dhabe wahuma akka isaanitti gartee dalagaa barbaadachuuf mana jaarrachuuf ummata saamuuf ummata zarafuuf si gale ummata zarafuuf waahuma gartee dhufeetti fakkaatti bara oppiidiyoon si gale akkuma isaanis si madaalan maaliif sammuma isaaniitiin si madaalanii jechuudha hoggii ati gartee meejara kana hojii dalee cinaacha dadhabaa isaan qaban guunneetiif cinaacha bakka dadhabduu isaan qaban qabneetiif jabeenya isaan qaban jabeessineef mee isaan kana hojii fuula duratti tarkaanfannaa ilmaan Oromoo lafa qabate irra duuluun hin ta'u jedhanii namni nu caalaa oppiidiyoo jala dhaabbatee jiru jechuudha namni nu caalaa oppiidiyoo jala dhaabbatee jiru amma tanneen oppiidiyoo jettee asii waccu fasaamiin bakka gartee jarri Sheek Abuu Tafaarraa ariitan Sigale nunaka me oppiidiyoo yoo bakka qabatte haisina itu gam sagale taaneefi maarree taaneefi girrisa afaan qabsiifne maarree afaan qabsiifne jan sigale maal afaan nama qabsiif haasawa beektan sigale mimma wooma oppiidiyoo jalatti hafelaati wooma bilziqinaa jalatti hafe waan haasawan beeyin waan gartee maqaa rabbiitiin kakachaa kijiba haasawa waan gartee oppiidiyummaan isa ergattu sun hoggii inni laayif irratti ol bahee ni dhokattii bar kaameraa jala yaa rabbi dhufee maaluma jiru deemarra sigale yaa rabbi dhufee maaluma firra albaati akkam ganna quudeem sadarka waan kana qofa isaan jalatti hafee waan maanaan qabne waan jibbarratti hundaa'e nuti Abiyyi Ahmed irraa jibbaa takkan qabu Shimallis irraa jibbaan qabu sirna isaan irraa jibbaa qabnaa jechuudha isaan ammoo dhuunfatti jaawaruma nama jaamu jibban siyaasaan jibbaan hin gaggeeffamtu sigale mee sirni keenya kana deebise kanaafi Abiyyi jala dhaabbanna jedhanii takka wanni isaan siyaasa waliin jirtu sigale takka wanni isaan siyaasa waliin jirtu qabiinaa taayin mee billahi fumasanii barruu isaanii takka jala deem arraba jaawar arraba Sheek Abuu arraba Saayee arrabuma gartee nama gartee kaayyoo qabu kana malee hin jiru jechuudha kanaafuu waan bazaa kaayyoon qabneetu isaan jalatti hafi malee namni gaafii ummataa alaabaan Oromoo mee afaan Oromoo federaala ta'ee Oromiyaa daangaan isii kabajame Oromoo irraa duuti dhaabbattee nageenyi Oromiyaa keessa bu'ee sigale amma haareetti Wallagga keessatti amaara jaaru jiranii tanaas ittiin sii dhufa sigale ittiin sii dhufa saniifuu waan garaa nama madaaltuuf maallaqa Jaawar Maamma fudhateeti yaa rabbii bar Jaawar Maamma kun yaa oppiidiyooti yoo akkana gabbee walgahii Oromoo tana miidiyaa bahu walgahii baasuun barbaachisu Facebook isaatiin gabbee Oromoo $1 miliyoona 10 barbaada dafa lafa kaaje anarraa eegali bakka seenne lafa keenyaaf nama maallaqa cinqii takka qabu mi barnamnu
nama bar miidiyaa guddaa kana jaarreetti kenne miidiyaa saniin manatti binne sigale taa'ii nyaadhu jennee waa takka numa geggeessi jettee Oromoon osoon guyya tokko kana dalagaa harkaan hin tuqin miliyeenara gootee akkasi keessa bar jaaruma amma jechuudha. Kana hunda wali qabatee biyya gale eessa keessa jee Oromoon ni gaafate baga nyaattee jeni hurkaa keenya nyaattee ilma keenya baga nyaatte as deebinaan dheengadda maal jechuu turan diyaaspooraan jalaa galeera namni tokko harka dha'uuf hin jiru marree ta'uu hin jiru mitirqishoo ta'uu hin jiru jechuu turanii haya amma garteere galmi sossoohee dachiin rabbitu hoggee gubbaa rabbii xiiba sibitti be shokukkul lama urge bar qaallicha abiyyi janiin kana bar obboleeyso qiyaamaan nubbaateeti marmeela udaanii kana keessaa fuune yaaboo tanaaf je yaa Oromooti yarra laalina yaa Oromooti yakkana wallaahi dhalaa ciniinfattu caalaa namicha kanaan rakkise dhalaan ciniinfattu hanga isiin rakkattu ni beeytani duruu ol bahee marmeela udaanii keessa dhub hoggee nuti arra tanaaf je jennee gartee xiqqoo marmeela ajaa tanarraa soyinee amma gaa xiqqoo Oromoo durii safuura fudhatti duru marmeela udaanii keessa bu kunoo laal khalesii himnee miyaa sheekaa buta ijoolleen rabbiin gadhiise tun duru keessa natti ergiti waan inni laaqatu qiyaamumaan nu beeku ani fooyyettiin waan kana irraa garaa muranne si fakkaate hayyoonni Oromoo guutuun waan kana fooyye garaa irraa si murate si fakkaate yaa obboleeyyan kiyyarra laalina tanaaf je mee viidiyoo mati jedha dabartila bar abiyyi wanni tana jee amaara nu shawwaduuf maarree jijjiirama kana nu milkeessuuf maarree godhuuf yooni afaan amaaraa dubbanne jijjiirama kana bada Oromoota durummaas torbaan itti aanu inni marmeela udaanii san keessa jira amma kana dhiquuf saabuna biroon nu barbaachisa bar obboleessu mataa shirnu jee sigale wallahi namichuma kana ittisu takkaan jireenya kiyya hangum akkamittiin deebisaa kennumaa yaada malee takka hangaan waan namicha kana yaade jireenya kiyya yaadeen beeku dhugaan siimolla amma rabbiin bar ba'umaan nurraa bu'ee bar ba'uma guddoon nurraa bu'ee bar namicha kana jalaa ba'u wallahi alhamdulillah hafuuraan baafa wallahi hafura afaan Oromoon beeku bar afaan Oromoon tun afaan mataa isii qabdi bar memma jaawar kana laali afaan Oromoon beeka lamma magarsaa maaliif itti maratan gaafi Oromoo deebise sigale daangaa Oromiyaa kabachiise naayime no afaan Oromoo beeka sigale kun afaan Oromoo tun beeku bar ijakka harree wadalabbaa guddaa kiyyaa tokko godheetuma akkana ija baasee as Itoophiyaa tanaa humbe sigale qiyaamumaan nu bahe buleessu akkasitti irraa dhiinee urgaa'uu dideensiin jedhe isin dheengadda jaawar gartee maarree tahee mana OMN gurgurate maatii hirkishoo baga gurgurate siin jette Oromoo maarree ficcisiis miitirkishoo fi ilmaan keenyaa baga ficcisiis sigale dachiin sossootee jechuudha osoo jaawar ta'uu baatte silaa olollii isin ooftan dachii jala dabarse namni arra waan jaawar maammatta hin arkin namni mizaana jaawar qabun arkin sigale wallahi balla laal alaabaa tana rabbii si harka alaabaa jaalalatan dur alaabaa jaalalatan jaarrabbaa gadaatis numa jira bar rabbi rahmataa godhuuf leencoo wanta narraa hime waaqoo guutuutis numa jira osuma manguddoon teenya kabajamtuun dhaaba kana nuu dhaabde jirtuuti leencoo lutaa kana jala alaabaa isaa jira akkana godhachuu ture namni VIP deemu ture osoo manguddoon teenyatu waan nyaattu faadhabdu waan kiraa kafaltu faadhabduuti namni leencoo kanaan gartee mana kiyya kootu farshoodhaan maaliin leencoo kana afeeruu ture jechuudha alaabaa sana eenyu harkaa fudhate leencoon maaliif gaafas Oromoon akkasitti itti timte addunyaa tanarratti Oromoo beeksisee siyaasaa tanaan bakka hundaa isaa mul'ata mallas biraa isaa mul'ata Ameerikaa biraa isaa mul'ata kana bakka hoogganaan Oromoo janiiti Oromoon gartee jala qaceeltee manguddoo teenya tanallee dhiifte alaabaa sana eenyuutu guututti irraa fuudhe Jawaar Mohammadii harkaa fudhate jechuudha maaliif hojii nu garsiisee jechuudha wayyaanee Ameerikaan hin cabtu jette jijjiirama hin dhufuu janii bar asii bar diyaaspooraan hundinuu waan goonu wallaallee yaa rabbii tokkicha ni dandeessa opidiyoo nu godhi jenne nu barandaa Ameerikaa jala dadhaabbatu rabbiin Jawaar kana Oromoo farasti jechaa isaa ce'uu nu dhufe eega gaafas harkatti marate namni hundi hojiidhaan nu garsiisee jechuudha dhugaa dubbachuuf hojiin nu garsiisee jechuudha Oromoon hoggii tara takka hojiin garsiifte ganaa sirraa garan galtu alaabaa san namni harkaa qabu Jawaar wahuma feete olola feete ofi laal bar pipiintu miskiinaaf guyyaa gaafa nama rakke memma abiyyi maal jetteeti
Jaawar arrabsitee Abiyyi faarsite. Abiyyi hajjeesu jettee faarsita. Haa buqisu jettee faarsita. Gibiraan haa uummata gidirsu jettee faarsita. Sigale. Gaafii Oromoon deebisin Oromiyaa kilaasteraan haa diigu jettee faarsita. Bar gaafa nuti deeggarru Abiyyi waan inni ta'e namni beeku hin jiru bar. Namichuma maramee harka qofa keessa kaa'ee akka dhalattaa'u kana harkina malee miidiyaa irratti sirna isaan beeyin, kaayyoo isaan beeyin, jaawaruma kanarra gaarabbi beeksisee aboo namichi kun akkana dimokiraasiin beeku, dimokiraasiin dhiiga isaa keessa jirtu waata. Sigale. Dimokiraasiin dhiiga isaa keessa jirtu namicha kana jalan deemina, namicha kana firraa dhaqqaba jee jaawaru heemuu ture malee nuti bar irraa hin beenu bar. Oki kataya azau miskina way rabbi ya jawar matiro rift rabbil nguya mal qiyama sindi su jechu tur sigal qiyama garafinu qabatti eda wayinta Abiyyi manamni hundini beeka jechu maal akkate abbaa irree ka akka makkate sanu abbaa irree bar dadhaba ana maduro maalin sininje inni wal shakkisiisaan jiraata even party bildiqinna tana keessa yaada tokko qaban si fakkaate yaada tokko qaban sigal yaada tokko qaban jechu nama party isaa keessa yaada tokko kan namni qaban namni hundi kuma isa faarsee jiraatu sigale san godhee jechu saniifu obboleeyyan kiyya memma akkam jetteeti Abiyyi faarsa naayim ijoollee Oromoo ta'an korra jira ijoolleen biyya bulchitu teenya haya ilma keemaan taane kan ati hin jettee dhalte yoo faayidaa siin qaban yoo si jees yoo si buqqise yoo tan ati qabdu yoo qabeenya mana keetii gagguuree gurgure yoo mana sirra gube ilmi kee kana ati dhalte ka gudeedaa maal sii godha sheekoti manzaraatan allaalina ilmaan teennaa biyya bulchaata jettu kijibdu martisi hudduun isii waraabamtee jirti tan martisi maallaqa ogiitti kennan ogii dachii gurgurattu an takka takkattiin beeka mee takka sheekotiin ammaa asirraa ilmooteenya biyya bulchee jettu tun takka haa ol baatee Abiyyi arrabsitu wallaahi kijibaan anji viidiyoo isaanii takka takka ogii maallaqatti kennan hunda waraabanii riku gantuun akka isaaniin jirtu sigale gantuun akka isaaniin jirtu an sirrittiin beeka marretenna biyya bulchaa mitirkiisa seeja biyya bulchaa siin jettu kijibduudha ifiifuu rakkatteella asi keeysaadha yaa rabbi yoom gannu baasuuta yoom nu salphisuuta yoom Oromoon nu himuuta waan nuti goon sigale ja'anii ifiifu asi keeysaadha oomu jirti kijibduu sheekotii manzaraataniin anjuuntan namatti illee lakkaa'ina nullee deeggarin jinaan dhugaan isin hima tun nama bitamtuudha nama si deeggaru tullee faayidaa takka hin qabdu sheekotiin ammaa biyyi jala horiitu tun bitamtoota naasii sigale marasii rikoordii godhee harkaa qabu marasii rikoordii godhee harkaa qabu saniifu dheengadda baaniiti namni gartee mootummaa tana dura dhaabbatu hin jiru maarree dura dhaabbatu hin jiru jedhanii ololoo oofan Jawaar Mohaammed diyaaspooraan hin simattu way maarreen hin ta'u way miixirqishoon ta'u jedhaniiti gartee iyyuu turan hojiidhaan garsiise jechuudha amma maaliin gabbaan maallaqa nyaate baga nyaate fannoo miti sheexaanarraa waa nyaatu baga nyaate maal fitta naamatta baga naqeef amaarri obboleeyyan keenya bar ati amaaraa wajji fuuteeti Oromoo buqqifta amaara irra jaarteeti maqaa fannootiin Oromoo gachisiifta qalchisiifta gudeechisiifta nuti amaara obboleeyyan keenya wajji taane yoo bilisoomne maal qaba sigale ani wanniin dhugaa jala mureesitti himu Jawaar joolleen amma jirtu tun takka faayidaa Oromoo gurgurtu takka hin jirtu Jawaar Mohaammed rakkina faayidaa Oromoo gurguruuf hin qabu xiinxalaa addunyaa akka gartee namicha Libnaan san maqaa isaanirraa himi Aljaziiraan hundi dhaqee irraa fudhatu Abdul Baari kan jedhaniin san Aljaziiraan dhaqee oduu irraa fudhatu san CNN dhaqee iccitii addunyaa tanarraa fudhatu san nama akkasiiti Jawaar Mohaammed nama gartee addunyaa tanarra deemee biyya fedhe gorsee jiraachuu danda'u jireenya isaati mee maal dhabeetimma fannoorraa fudhate yoo fudhatee baga fudhate maal fitta baga amaaraa wajji walii gale ati bara amaaraa wajji walii galtee nu dhiitu jirta bara ati mataan kee Daani'eel Kibrati wajji walii galtee nu dhiitu jirta bara sigale tee halaali tagartee qabsaa'ota haraami ummanni keenya dammaqa warra asirraa miidiyaa irraa gartee cinaadhaan Jaawarii rirrigatu kana isinuma gartee miidiyaa kam akka ta'e eenyu akka ta'e sigale eenyu akka ta'e miidiyaa kam akka ta'e ni gartan Amara nu gurguruu deema Abiyyi Amaraaf mormine maar kijibdu Abiyyi halkan Abiyyi wajji haasawaa bulteeti ganama akka nama Abiyyi gartee mormutti as baatee kijiba Oromoo yaafta sigale kijibdu nuti isin beeyna bar cufti miseensonni PP tokko tokkottiin isin hima anniin beeka biyya laatana
Khaguyyaa isinii wajji daawun jee abiyyi daawun abiyyi jee galgala gabaasa nuuf fidu an tokko tokkotti hin beeku. Icciitii dhaabaati himuun fedhu malee sigale sheekaa butaan wanni himanaan jaan malee sigale nama galgala daawun isinii wajji jaa guyyaa daawun isinii wajji jechaa oole galgala icciitii fiduu jira eenyu kamaal qabu qabeenya keessatti takka takkaan biyyatama akka jiru eessa akka jiru sigale warra gabaasa galchuu jira jechuudha. Tamma miidiyaa irraa isin goota keenya maarree keenya jettanii jala horiitan tun ta gabaasa nu galchituu jira jechuudha. Sigale tanaafu if eeggannoodhaan deema la siyaasa tana keessa if eeggannoodhaan deema if eeggannoo barbaachisa jechuudha. Saniifu gootota keessan